Wala gubbaan furiidhaan yaade kamucaakoo ishee funyaan furiidhaan. Ashama akkam jirtu hordoftoota kiyyaa bakka jirtan nageenya keenya sana qaqqabu jecha amma immoo viidiyoo ma xiqqoo tokkoon walitti deemnasti viidiyoo nama bohaarsuudha waan akka TikTok, Instagram, Facebook irraa waan si kofachiisu walitti fidee walii ilaallaa garumaatti nu faana tura. Namoota channel kana faarata ta'uu jaartan subscribe gochuun dagatinaa please like godha mallattoo notification tuquu akka hin daganne sinii jedha. Maaliif viidiyoon hojjennu yeroo yeroon waan isin bira ga'uu fi amma gara viidiyoo ሴት ስታረግዝ ጓደኞቿ ይመጡና ሆዷን ምናምን ነገር እየነካኩ ዋው እንኳን ደስ አለሽ ምናምን ነገር ይሏታል ማለት ነው። ግን ከነሱ መሃል አንዷም ሴት ብትሆን ወንዱ ጋር ሄዳ አስረጋጁ ጋር ሄዳ እንትኑን ይዛ ጥሩ ስራ ሰርተሃል ብሏታል። ለምንድን ነው ዋከራ ያለ ሪአክት ያማርፈረት ጎቹን በርባኔ Baay'inaan kufansiise waan kana ture dinqeetti koose durbi tokko gaafa ol fooftuu hiriyoonni isee warri durbaa dhaqanii garaasee harkaan qaqqabatanii baga si gargaare maal jedhaniitu eebbisu jedhe. Garuu asragaa isa ol feesse qodaasaa bira dhaqanii hojii gaarii hojjettee maal jedhanii galata galchanii fi jedhee qodaasaa sun meessa. Eessa akka ta'e gaasanii gala. ምንድነው ክሬዲት ማሰጣጣት ክሬዲት መሰጣጣት ላይ ጥሩ አይደለንም እኛ ኢትዮጵያውያን ማስተካከል አለብን ናትቶሌራ to just throw in the towel and say that it's over for you. Ladies and gentlemen, you got to understand that the reason that you are existing in this world right now is because you have things that must be done and only certain people are qualified to take it to the level that it needs to be taken to. For there should never be Lakan. Wakana antri. Ganama ummata baase leenjisuudha. Engadda yeroon gara biyyaa deemillee alleen hojjenne garuu barii sa'aatii 11 sirraffisanii ambulaansii fidanii mataa irratti siyyisiisu sana booda ka'aa jiru. Ninkaataa ispoortii meedaa keessa yookiin dirree keessa deemsanii maadhanii keessi ispoortii asii hojjiisuudha. Sooti kan immoo juuntaa ofirraa deebisuuf jedhu juuntaan mana sin dhufaa waan jedhu uummata kakaasanii qidhaa kan isaan keessa jaarsaaf jaartii jedhanii dargaggoon jedhanii dargaggeessilee yugaadha miliqee hafa jaarsaaf jaartii rakkisu galee argeen dhufe waan ta'eef jechuudha jaarsaaf jaartii rakkisu ispoortiin dirree keessa gangashaa'u lamma sa'aatii 4tti ganamaa kee yoo ispoortiin haxutee lafa hojii dhaquu hin dandeessu maaliif yoo ispoortii shawwaddee manatti haftee lafa hojii sin deemtu jechuudha lafa hojii keessa sa'aatii 4 booda manta jechuudha kanaachi ispoortii dhatta. Father. Denatines. Melema. Jadi kan dai. Tutorial Fazerit. 你别笑。Kalian beri me kambar deh. Madre berbeda. Madre itu berbeda. Nama tu
Wadurumaa keessatti bashannana isaanii birrii isaanii fakkaatu maaliif dhiisan jechuudha. Baazee yaati maaduu mana safaraa deemaa itti guddatan kana. When I popped off, then you go gave me just a little bit and I like how can I visit day? One by five that you. Daanyichi gaafa sana manatsariidha keewwata. Manatsarii kana faranjiitu keewwataa arganii keewwatu malee ija dhukkubbiif hin keewwatan. Manatsarii liishoo funyaanitti gadi butee oromticha kanaan anti mangistii alaawwaqa xagaabanya እንዴት ታስጨንቃለህ የነጠኛ ትዕዛዛም ተጧል ይሄው ከሀገር ግዛት ዳኛ ፖሊስ በሉ እኮ ወስዳችሁ ሰዱት በቁራኛ ጃኒ ነምቸ ፖሊሲን ጫማ ባለ ቆራቲዳን ኢታ ፉዴ ከርቸሌ ቡስ ከርቸሌ ጊዜ ቀጠሮ ጀዱ ፍርዲን እንጅሩ ወጋ ሰዲ ዶክተር ገመቹ ኤዱና ወጥቶ ዶክተር ገመቹኒ ጋ nama jabaadha barreessaadha qorataadha seenaa kanallee hedduu beekuudha. Namni kun nama jabaadha jechooti isaanii walaloon isaanii wanta afaan isaanii keessaa akka dammaa mi'aa hedduun jaalladha jechoota isaanii haasa isaanii interview isaanii hedduun dhaggeeffadha nama baay'ee jaalladhuudha. Jabaa Oromoon qabdu keessaa tokko. Karchallee taa'ee ilmaan isaa manaa karchallee taa'ee geerar. Jigudide karchallee jigudide nutubaan shee kan dhaabaan shee waddeessaa jaarsattiin nudidde jaarsayaan mabaddeessaa firri waasii nudidde kana lagaa walgeessaa walkeessaa walal gubbaan furiidhaa nayyaade kaamucaakoo ishee funyaan furiidhaa karachalleen dukkanaa wantu keessa quphanaa karchallee tafkiisaa poolisii qaldiisaa guyyaa kolfee xabsiisaa halkan akka kanniisaa aduun dhiinaan badiisa maal keessa gachiisa jedheeti karchallee sidaamaa taa'ee geerar. Hedduun asirra walaloonsa. Dooktar Gammachuun gaa akkasigaa waan isaan keessaa bahu ergaa guddaa qaba dhaamsa guddaa qaba waan lafa jirudha kan isaan miidhessanii bifa walalootiin walaleessanii jechuudha. Hedduu natti tolu. Kanaaf ani kan viidiyoo isaanii barbaade fidee namoonni baay'ee jaalladhuudha. Wanni Oromoon hin argin hin jiru. Tabbi inni ittiin aadiin hin jiru. Ijoolleen keenya ijoolleen qubeen tolatti argame jettanii yaaddan qubeen tolatti hin argamne ijibbaadhaa quba qabaadhaa. Bitanii ergaa guddaa waa'ee qubee irratti jechuudha. Qubeen tolatti hin argamne ijibbaadhaa. Qubee kana seeraan eegaa guddisaa dhaamsa guddaa nu dabarsaniiru. Hin eegganna waadaan seenanus. Saree waamuudhaafuun ta'u yaa bartuu dammiltuu waraabsisitti dhaama yaadadhu siin jedha saba cunqurfamaa tulluu gubbaan darbii kallayyaarraa gori maasaa keessa bahii laga guddaa ceehii aduun argitaa bututtuu uffataa bishingaa qotataa horii huhuqqataa qarree irratti uffataa. This is amazing. Kun waanuma Oromoo dhuma si agarsiisa miidhamaa Oromoo qotee bulaa Oromoo. Namatti tolu hedduu walaloon akkas akkas hedduu tolu walaloon duruu barreessaa ture dhagaa.
Inni jechuudha walaloo kan namaa barreessan itti fakkaata kuni. Walaloo isaa durii keessa yeroo interviyuu ta'u kan inni gaazexeessituuf isheen gaafatteennan seeraaf dhiyeessedha. Walaloo akkasii nama barreessaa ture dhaga. Seenaa qorataa walaloon barreessaa aadaa duudhaa waan Oromoon qabu hunduma isaallee nama qoratee bakkeetti baasaa turedha. Kennu malee waan jiru kana. Hordoftoota kiyyaa viidiyoon isiniif qabadhe kana fakkaata akkatti bohaartan abdii isinirraan qaba. Yeroo biraa viidiyoo biraa reakshinii wayaaf gaaffii piraangii biraa immoo walitti deebinutti nagaan tura.